barbaada. ሚካኤል ስለው ስሙን ስጠራ የአምላኬ ብርሃን በላዬ በራ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ የሚጠብቀኝ። Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesiseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan viidiyoo kiyya subscribe like gochuudhaan gama mana kiyyaa akka dhuftan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Akkasumas warroonni mana kana keessa jirtan immoo jitu viidiyoowwan yeroo yeroodhaan gadhiifamu like share akkasumas koomentii yaada fi qeeqa qabdan akka barreessitan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe dhugaa viidiyoo waan baay'ee nama gammachiisudha. Hawwii hunda keenya nama hunda gammachiisa jedhee kanan yaadudha. Egaa obboleettii teenya hawwii diizaayin Dubaay keessatti namni hin beekne hin jiru. Hawwii diizaayin kaa yeroo ammaa kanatti jechuudha akka namoota kaanii fakkeenya dubartoota biyya Arabaa kan taate keessaa ishee takkaadha. Karaa hojii isheetii irratti hin cimin ishee konfidansiin ishee baay'ee nama dhaabbata qabudha. Egaa jechuudha hawwii diizaayin guyyaa har'aa gammachuu baay'ee namatti tolu baay'ee nama amantaa isheetiin cimtuu taatedha. Yeroo mana madaamii keessa hojjettu sababa amantaa isheetiidhaan nama baay'ee rakkoo hedduu keessa darbe ta'uu ni beektanii. Egaa hawwiin akkasumas iddoo hojiitti rakkoowwan adda addaa keessa kan turtedha. Har'a garuu Waaqayyo eebbisee nama ishee cinaa dhaabbatu nama gaarii abbaa manaa gaarii akka ishee qulqulluu gowwaa kennee fi isaan lamaan immoo walitti dabalamuudhaan ilmoo argachuudhaan hawwiin yeroo hunda Mikaa'elii yoo jette baay'ee nama baay'ee amantaadhaan cabdudha hundi keessanuu hin beektanii. Egaa kun akkuma ta'utti ta'ee guyyaan Kiristinaa daa'ima ishee jechuudha. Guyyaa Mikaa'elaa ta'uun baay'ee kan nama gammachiisudha. Egaa kana kan godhe Rabbiidha. Baga qulqulluu Mikaa'eliin kanaan si gahe. Ammallee eegumsi qulqulluu Mikaa'elii sirraa fagaatanii nama amantaa isheetiin cimtuu, nama hojii isheetiin cimtuu, dubartii cimtuudha. Egaa Waaqayyo jechuudha. Waaqayyo garaa qulqulluudha yoo kadhatan yoomiyyuu hin dhabanii. Waaqayyoon akka keenya miti. Egaa jechuudha keessattuu kan na ajaa'ibe kabajaa fi jaalalli amantaa isheetiif qabdu mucayyoo isheetillee guyyaa Kiristinaa mucayyoo isheetillee qulqulluu Gabreelii ta'uun mima akkam isin gammachiisamee odoo keessan ta'e hoo odoo keessan ta'e na jechuudha waan baay'ee namatti toluudha dhugaa dubbachuudha baay'ee baay'ee gammannee jirra.
namni tokko hojjetee bu'ee bahee nama akkasaatiin walitti dhufee tokko yeroo tokko miidhamee yeroo lammaffaati irratti onneen isaa kan cabdisuun gammachuudhaan guutamee nama sadaffaa ta'ame yeroo argamu baay'ee kan nama gammachiisudha. Hundi keessan warroonni hawwiidhaaf gammaddan laayikii sheerii gochuu hin dagatinaadha. Egaa hawwiin dubartii fakkeenya cimtuudha. Dubartii konfidaansii qabduudha. Akkasumallee ofitti amanamummaa nama qabduudha. Nama hojii isheetiin cimtuudha. Dubaay keessatti itti direevarii irrattis baay'ee tana dura argitanii badhaasa kan fudhate ishiidha. Akkasumas immoo hojiiwwan irratti akka orderootatti ishiidha. Orderiiwwan meeshaawwan ishiin gurgurtu hundinuu qulqulluudha. Yeroo baay'ee filannoo keessan hawwii diizaayin godha warri Dubaay keessa jirtanii. Egaa hawwii diizaayin guyyaa karraa kana arguu isheetiif biyya ambaa keessa teessee hojii hojjechaa immoo jireenya isheetillee fooyyeffachaa deemuun ishee fakkeenya namoota kumaatamaa taate jedhee tanan abdadha. Egaa baay'ee gammannee jirra hundi keenya iyyuu warri gammaddan hundumtuu laayik sheer godhu koomentii jalatti baga rabbi kanaas gahee handhalate haa guddatu horii bulii jechuun hin deegitinaadha. Osoo tokko ta'e Dubaay keessatti amma kiristinnaa akkanatti hin daggisu sargiidha daggisa. Sargii hawwii argitanii mee Dubaay keessatti hin argine mitiire? Namni kaayyoo qabu hojiidhaan hojjeteeti dhalee ilmoosaa ittiin barsiifataa ilmoosaa guyyaa ilmoosaa kiristinnaa ilmoosaati irratti bahee mul'ata. Osoo tokko ta'e immoo cidha godhee cidha galgala dhaqee hanga halkan keessa sa'aatii 6tti ragadaa iyyaa bula jechuudha. Innaa beekumsi gaa waan baay'eedhaan wal nama dabarsa. Homaa gochuun hin danda'amu. Kun immoo kan ta'e carraadha. Nama tokko beekumsa kan nama kennu Waaqayyo. Kanaafuu viidiyoon irraaf qabadhee isiniif dhiyaate asuma irratti xumura gammachuu qabu ibsachuu fi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebi'an turtii gaarii. ሚካኤል ስለው ስሙን ስጠራ የአምላኬ ብርሃን በላዬ በራ። አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም